Godina Shawaalixaa aanaa Gindabaratitti qaamoleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa dargaggoo hidhata siyaasaa wayituu hin qabne lubbuu dabarsuu himan. Ilmaan Oromoo 50 ol ta'an waggaa 4 oliif mana hidhaa Dirree Dhawaa keessatti dararamaa jiraachuu fi qaamni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa murtee ulfaataatti murteessaa jiraachuun dhaga'ame. Harargee shanan duubbootti galeewwan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa saamicha hawaasa irratti raawwatan hammeessuu himan. Bitoota isa 30,2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Godina Shawaalixaa aanaa Gindabaratitti qaamoleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa dargaggoo hidhata siyaasaa wayituu hin qabne lubbuu dabarsuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Shawaalixaa aanaa Gindabaratitti qaamoleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa dargaggoo hidhata qaama siyaasaa wayituu hin qabne lubbuu dabarsuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada isaanii kennan aanaa Gindabarati ganda Dirree Faajjii jedhamtu dargaggoo Faayoo Biraanuu jedhamu bakka addaa Goodaa Sandaaboo jedhamu otoo inni kuduraa jallisii obaasuu qabanii jedhan. Sana booda ati loojistiikii wabooti jedhanii fuudhanii deemanii magaalaa keessatti hidhanii achitti dararaa hamaa irraan gahaa turus himaniiru. Ergasii mana hidhaatii baatanii lubbuu baatanii gatanii jedhu jiraattonni naannichaa. Reeffa isaa bineensa nyaachisanii maatiin gaaf fudhachuu dhaqu murni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa ari'achuu jiraattonni himatu. Ilmaan Oromoo 50 ol ta'an waggaa 4 oliif mana hidhaa Dirree Dhawaa keessatti dararamaa jiraachuu fi qaamni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa murtee ulfaataatti murteessaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ilmaan Oromoo 50 ol ta'an waggaa 4 oliif mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu fi murni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa murtii ulfaataa itti murteessaa jiraachuu jiraattonnii fi maatiin hidhamtoota miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Akka maatiin namoota kanneenii jedhanitti mootummaan naftanyaa bilisiginnaa isin shaneedha jechuun qabanii waggaa 4 oliif dararaa erga turaniin booda yeroo ammaa kanatti murtii seeraa malee itti murteessuudhaan mana hidhaa keessatti illee reebicha hamaarraan gahaa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Lola waboon zoonii bahaa akka lakkoofsa impaayeraa guyyaan 14 jiini 4/2014 aanaa Meeysoo gaara Asaboot iddoo addaa Kukootti geggeeffame sababeeffachuun waraanni murna mootummaa naftanyaa bilisiginnaa aarii injifannoo wabootirraa kan ka'e hawaasa nagaa isin deeggartoota wabootii isin shaneedha jechuun namoota lama Siraaj Mahammad Alii fi Aliyyii Cirrisaa rasaasan rukutanii erga fuudhanii deemanii booda yaala tokko malee mana hidhaa Dirree Dhawaatti dararaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Waraanni murna gabroonfataa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa kunneen yeroo waboon tarkaanfii irratti fudhatee olaantummaa argisiisu mara injifannoo waboon galmeesse kanatti mufachuun hawaasa naannichaa maraan isin waboo deeggartu jechuun dararuu ajjeesuu fi hidhuu aadaa kan godhate. Murni mootummaa naftanyaa bilisiginnaan tarkaanfii waboon akka lakkoofsa impaayeraa bara 2014 jiini 4 lola Asaboot dhagaa daakuu irraa eegalee hanga gubbaa bordoddee gaara laga Arbatti ganamarraa kaasee hanga galgalatti geggeeffame irratti waraanni murna mootummaa naftanyaa bilisiginnaa kanneen waboo baqachaa jiran nama maqaan isaa Abdii Ahmad Rashaad jedhamu karaa irratti arguun rukutanii ati waboodha maqaa jedhu itti moggaasuun yaala tokko malee hanga irratti mana hidhaa Dirree Dhawaatti hidhanii dararaa baay'ee irraan gahaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Mana hidhaa Dirree Dhawaatti namoonni baay'een hidhamanii kan jiran yoo ta'u namoonni maqaan isaanii nu qaqqabe Khaliifaa Mahammad Roobaa, Jamaal Aliyyii Mahammad, Mahammad Ahmad Ibroo, Abdii Calanqoo, Mahammad Qamar Ibrahim, Mahammad Abdallaa Sheekaa. Namoonni maqaa isaanii yaamne kunneen akka lakkoofsa impaayeraa bara 2014 guyyaan 17 baatii 4ffaa keessa aanaa Gumbii Bordoddeerraa qabamanii hanga ammatti mana hidhaa federaala Dirree Dhawaatti dararamaa jirus ibsaniiru. Walumaa galatti namoonni mana hidhaa kana keessatti maqaa waboo itti moggaasuun dararaa turan 44 ta'uu fi isaan keessaa erga waggaa 4 guutuu yakka tokko malee dararaa turaniin booda namoonni 12 gadi lakkifamuu fi namoota hafan irratti murtii seeraa malee murteessanii dararaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Yeroo ammaa kanatti namoonni yakka tokko malee sirni nama nyaatan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa murtii ulfaataa itti murteessee mana hidhaa federaalaa Dirree Dhawaa iddoo maaramaa jedhamutti
torbaanin reebamaa hiraarfamaa jiran kanneen maqaa isaanii nu qaqqabe Aliyyii Cirrisaa Abdullaahi murtoo ganna 15, Muhammad Abdallaa Sheekaa murtoo ganna 16, Abdulqaadir Adam Abdulqaadir murtoo ganna 15, Usmaan Abbaas murtoo ganna 14, Nasruu Abdallaa murtoo ganna 13, Guutoo Naasir murtoo ganna 14, Aliyyii Ibraahim Abdullaa murtoo ganna 13, Saadiq Ammiyyee murtoo ganna 13, Muhammad Qamar murtoo ganna 13, Abdulkariim Ibraahim murtoo ganna 13, Hakiimaa Muhammad Amiin murtoo ganna 9, Caalaa Muhammad Ibraahim murtoo ganna 25, Abdii Ahmad Rashaad murtoo ganna 23, Siraaj Muhammad murtoo ganna 23, Junaddiin Iliyaas murtoo ganna 23, Ammannuur Yuusuf murtoo ganna 3 itti murteessuun warreen amma maqaa yaamne kanneen bara 2014 baatii 4ffaa irraa eegalee hanga irratti mana hidhaatti dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu maddeen odeeffannoo miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Itti dabaluunis namoonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise tokko akka jedhanitti yeroo ammaa kanattis namoota baay'ee maqaa deeggaraa shanee itti moggaasuun hawaasa nagaa qabanii gara mana hidhaa kanatti fidaa jiraachuu fi hidhamtoota kanneen galgala halkan tokkoon mana dukkanatti ija hidhanii uleen tumuu fi reebicha ulfaataa irraan gahaa akka jiranis miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ibsaniiru. Harargee shanan duuggootti galeewwan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa saamicha hawaasa irratti raawwatan ammeessuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina lixa Harargee aanaa shanan dhuggoo araddaa lubbuu dhaqqab keessatti torban darbe irraa eegaluun saamtonni ajaja koloneel Abiy Ahmadiin bobbaafaman maqaa gosa adda addaan hawaasa saamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Dinagdee impaayiratti mudatte suphuu fi giiphii dhuunfaa isaanii guuttachuuf oliif gadi kan fiigan jaleewwan mootummaa naftanyaa biltiginnaa torbanuma kana keessa Aadde Misraa Mahammad Xaalii, Aadde Amiinaa Adamii fi obbo Mahammad Haydar jedhaman irraa qarshii 20,000 yoo saaman obbo Ibraahim Qaasimii fi obbo Shukurii Adam irraa immoo qarshii 10,000 sababa tokko malee saamuu jiraattonni araddichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif ibsamaniiru. Osoo hawaasni qaala'insa jireenyaan waadamuu lukkeeleen mootummaa naftanyaa biltiginnaa guyyaa guyyaan kaffaltii gosa adda addaa naga'ee hin qabne afaan qawween gaafachuun diinagdee isaanii quucarsaa kan jiranii fi jiraattota kaffaltii gaafataman kaffaluu dadhaban immoo miidhaa ulfaataa irraan gahaa kan jiran ta'uu dabaluun ibsaniiru. Garaan isaanii hoggaa duwwaa ta'ee garaan isaanii beela'u akkasumas galii impaayiratti dhumate fooyyessuuf saamtonni ajaja abbaa irree mootummaa naftanyaa biltiginnaa akkuma argan bobbaafaman goleewwan Oromiyaa cufa keessatti dararaa ulfaataa hawaasa irratti raawwataa jiraachuu hammeessanii jiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanuma oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.